Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Sadamsani dabarsa gurra dhaga'utti labsa Waamicha hafuuraa Kun Waamicha hafuura dhaloota hundumaaf taasifameedha. Waamicha hafuura kana keessatti barnoota garaagaraa kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, ammaaf barumsa dureen isaa bara dhumaa jedhu karaa paastar Dr. Mazgabuu Abdiisaatin kan isiniif dhiyaatudha. Barumsi kun walitti fufiinsan guyyaa roobii kan isiniif dhiyaatu yoo ta'u, isinis obsaan hanga dhumaatti barumsa kana faana bu'uudhaan nu hordofaan affeerraa keenya. Dhaloota hundumaaf godhaan ga'ee keenyaa baana. Kutaan barumsaa har'aaf isiniif dhiyaate kunooti itti dhiyaadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. An Waaqayyoof galatu baay'ee nagaa kooti. Torban darbee baay'ee bulluqarraa kan ka'e gad isinii dhiisuu hin dandeenye. Waaqayyoof galatu torbee kana immoo baay'ee nuuf fooyya'ee baay'ee gaariitti gad nuu bu'ee. Kanaaf darbee dhiifaman jechaa amma barumsa keenya isa bara dhumaa itti fufnaa. Tiitoo boqonnaa 2:13 dubbiseen kadhannee jalqabna. Tiitoo boqonnaa 2:13 akka jedha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isaa deebi'ee mul'atuu sana hin eegna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas jedha. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaa. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuunsa abdii isa eebbifamaadha. Wanti abdatan gara fuulduraatti waan dhufuuf jirudha, waan nan argadha jedhanidha. Kanaaf abdii keenya isa eebbifamaa fi ulfina isa deebi'ee mul'achuu sanaa hin eeggannaa jedha. Inni kun immoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e dubbata. Yaa Waaqayyo yeroo nu laatteef galanni siif haa ta'u, sagalee kee nu barsiisi, nu gargaarii, xumura gaarii nu laadhu maqaa gooftaa Yesuusin si kadhanna. Ameen. Har'a gabaabama isaa walii wajjin ilaallaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuusaa akkamittiin eeggachuu qabnaa, akkamitti qophaa'uu qabnaa kan jedhu gabaabsinee walii wajjiniin ilaallaa. Bara dhumaatti yeroo gooftaan deebi'ee dhufuuf jedhu tokko jaalalleen qabbanaa amantoota gidduudha. Kan ammoo argaa jirra, argineerras jaalalumni wanti jedhamu hin jiru. Hundaa'u waldaa kiristaanaa amantoota gararraa biyya lafaa keessa kan wal jaallatanii wajjin nyaatan jaalala isa kan Waaqayyo yeroo nuyi jaallatamuun nuuf hin malle nu jaallate, kan haalli gate, kan namni gate, kan biyyi gate illee bakka karaa hundumaatiin yaada namaa yaada Waaqayyo wala kan ta'an jaallate Waaqayyo. Kanaaf yeroo dhumaatti jaalalleen qabbana maalirraa jedhama ta'us 24 irraa hammeenyarraa kan ka'e jedha. Kaamas bisaatii tanassaa fiqirti kasakkisaale jedha. Hammeenyatu baay'ate, jibbatu baay'ate, sobatu baay'ate, ejjatu baay'ate, waraana baay'ate, raajii sobaa, hojii dogoggoraa, barumsa dogoggoraa waan baay'ee baay'ate bara dhumaatti. Kanarraa kan ka'e namni qophaa ta'a, waanuma ta'u kana arguudhaaf, dhaga'uudhaaf, inni biraan of tuulaa ta'a, kan dafee aaru ta'a. Bifa waaqessuu malee humna waaqessuu kan hin qabne ta'a. Manni Waaqayyoo ifa ta'uu, soogidda ta'uu kan irra ture dukkana ta'e iddoo baay'eetti. Kun egaa mallattoo bara dhumaati. Ximeetiyoos 2 yoo ilaalle boqonnaa 4 namootumti amantoonni illee barumsa isa dhugaatuu hin taane inni gurra isaanii hoosisaa jedha. Akka fedha isaaniitti kan isaan barsiisuu barbaaddatu guruuppiidhaan walitti qabamanii.
akka fedha isaaniitti kan isaan barsiisudha malee barumsa dhugaa dhaga'uun barbaadan. Warraa jan warri maalii kun immoo dubartoota baratanii gara dhugaa ga'uu hin dandeenye garraamota kana deemanii mana keessa deemanii goyyoomsu. Milikkiti bara dhumaa amantooti erguma akkas ta'e amantiin hamma jedhamutti ga'ameera waan baay'eedhaan mana waaqayyoo keessaa akka dhaqaniif kan nama hawwatu utuu hin ta'in akka baqataniif kan nama godhudha baay'eensaa. Egaa isa kana akkamittiinitu eeggachuu dandeenyaa isa jedhudha. Deebiin Yesuus Kiristoos kana booddee bifa lamaanii tokko akkaatuutti dhufa lamaffaa mul'atee dhufa. Kana booddee jechuudha. Inni waggaa torba yeroo waldaa kiristaanaa butachuudha wal fuuchuu dhufu akkaatuutti dhufa. Akkaattuu jechuun maal hattuu namatti himtee dhufu dingatuma dhufti halkan walakkaafaa dingatuma waa tokkoatti. Kanaaf itti fakkeeffame akkuma tasaa dingata dhufaa. Warra fayyanii amananii eeggataa jiran duwwaadha kan butamu jechuudha. Barumsa dogoggoraati warra jabaatan duwwaan butamanii warra dadhabanii nafuun ni jedhamu namni fayyee qaama Kiristoos ta'e hundumtuu hin butama. Jabaatee tajaajiluu isaatiif hojjechuu isaatiif fuula waaqayyootti gatii guddaa qaba badhaasa qaba. Tajaajiluu dhiisuu isaatiin immoo kan nama yeellee qullaa isaa abidda keessaa baqateetii jedha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 3:10-15 yoo dubbistan. Innaa siree tokko irra fuudhu tokkoon fudhatama tokko nafa gaafadhu tokko san fayyine tokko isa fayyeedha jechuudha. Dhagaa tokkotti daakuu tokkoon fudhatamti tokko nafti kana feesaman fayyineedha jechuudha. Wajjin qotus wajjin bishaan waraabus yoo ta'e sabiinsaa kan namni fayyu hundumtu namni geeddarame qaama Kiristoosii qaama Kiristoos kan ta'e immoo kan gadi bu'u hin jiru hin fudhatama achii olii garuu gatii gaafa gooftaan kennuuf gatii dhabuu danda'a. Kanaafituu akkaattuu inni jedhamu warra fayyan waldaa kiristiyaanaa warra itti amananii jiran fudhachuu yeroo dhufuudha. Mul'inaan kan dhufu immoo waggaa torba booddee rakkina waggaa torbaa booddee mul'inaan dhufee firdii faradee warroota hin amanne gara si'oolitti ergee warra amananiif warra gooftatti amananii du'an immoo du'aa kaasee waggaa 1,000tti isa lafarra akka jiraataniif yeroo inni galchuudha gaa inni kun. Innaa kanaafitu isa yeroo inni waggaa torba booddee dhufu warri waraanan warri itti namanne illee hin argu hundumtuu jilbeeffatanii ulfina isaaf kennu garuu yeroo inni dhufu sana yeroo fayyinaa miti yeroo firdiiti malee har'a guyyaan fayyinaa guyyaan amanuun namarra jiraatu. Kanaadha gaa dhufuunsaa immoo any time wanta hin jiru. Kan dogoggoruu nurra hin jiraanne Pheexroos duraa boqonnaa 3 yoo ilaaltanii hin dhufa jedhu meelee jedhaniitu dogoggoran taane keessa galan namootii jedha. Hundumtuu gara qalbii diddiirannaa akka ga'aniif tura malee wanti tursiise hin jiru. Kanaafituu any moment amma yeroo kan dhufuu danda'a. Bor dhufu hin beeknu yeroo inni itti dhufu. Guyyaan fayyina har'a gaafa jedhu hamma Kiristoos deebi'ee dhufutti. Innaa kanaafituu yeroo kamiin deebi'ee dhufuu danda'a. Abdii eebbifamaa kana yeroo eeggannudha. Abdii taraa miti abdii eebbifamaadha tabaarrakee tasfaa. Isa kana eeggannaa inni immoo Yesuus Kiristoosii jedha. Kanaafituu namni Ximotewos 2:2 yoo ilaaltanii namni wattaadara ta'e tokko tidaarba miggeenyibbatedha nama arfaachuu maanni waama lafarraa kanaaf waan amma xiqqaa kan hin taane kanaani ofirratti tuulee of ta'eef hin rakkisu. Wattaadara kiiloo 25 baataa jedhama dur kiiloo 25 baadhatee deema. Bakka biyya isaaf duuf deema kanannaa fi sanannaa fi booddeetti dee waa yaaduun qabu bakka allaqe. Namoota waaqayyoo yaada isaanii tajaajila isaanii jireenya isaanii kan balleessu waan mi'a keessa galuun irra hin jiraatu. Of qabanii kaayyoo isaanii baranii sochootu irra jiraata. Naa kanaafituu gooftaan har'a dhufuu danda'a. Har'a yeroo jennu har'uma ishee kanaa miti siizinii kana keessa dhufuu danda'a gooftaan hin beeknu. Guyyaan nuu kenname irra duwwaadha. Boor immoo yoo kennaa ta'e nuu dabala. Naa kanaafituu isa kana baruun baay'isee gaariidha. Waa'ee deebii isaa kana yoo ilaalle egaa namoota waaqayyoo waan biyya lafaa jibbaniif Phaawulos utuun gara gooftaa dhaqee nan hawwaa yoo jiraadhe immoo siinan gargaara kan inni jedhu ulfinaan isaa arguudhaaf jaalallee keenya arguudhaaf hawwuudha malee waa'ee rakkina biyya lafaarraa kan ka'e miti jechuudha kun hawwii gooftaa wajjin wal arguurraa kan ka'e gooftaa kottu maraanaa ta'a jennee kadhanna jechuudha. Innaa Maatewos 24:36 irratti
tokkicha abbaa koo malee jedhe ilmillee hin beeku. Ergamoota waaqaan beekanii ani hin beeku. Mallattoo ta'aa jiru barra malee mallattoo ta'aa jirutu nuu gala malee maaliif akka jire difficult passage kan jedhamudha gaaddoon kuni iddoo itti difficult passage jechuun iddoo hiikuunsaa nama rakkisu jechuudha. Iddoo hiikuunsaa nama rakkisudha. Miknaan isaa Yesuus Kiristoos lafarra yeroo ture waaqummaa isaa iddoo biraatti dhiisee ture waaqa guutuu nama guutuu kanaadha kan nuti amannu. Nuti amma nama guutuudha amaluma namaa qabna inni garuu qaama tokko keessa amalli lama amalli waaqummaa amalli namummaa utuu waliin makin waaqummaaf namummaan isaa utuu waliin loliin kan jiraatanidha. Karra bara har'aa yeroo isin bara baraatti. Kanaaf attamitti wallaalessa jedhu hin beeknu garuu ilmillee hin beekuu jedha. Kanaaf guyyaan isaa gaafa ga'u garuu gaafa inni dhufu gaa hundumtuu akkaatuutti dhufee isa booddee immoo akka tura booda yeroo mul'inaan dhufu arguuf jiru warra amananii yeroo gammachuu bara baraatti galan warra kaan garuu boocha bara baraatti galu. Kanaaf Luqaas boqonnaa 19:13 irratti tokko kennaa 5 tokko 2 tokko kennee inni 5 10 taasise inni 2 4 taasise garuu gatiin isaa waliif gattee ture amanamoodha isin ittiin buustanidha. Inni tokko garuu awwaalee kaa'e waan ittiin hojjechuu dhiiseef itti faradame waan ta'eef kennaa gooftaan nutti kenne ayyaana gooftaan nutti kenne jabaannee isa durii caala isa yeroo kamii gararraa ittiin hojjechuutu nurra jiraata. Yeroo dhufaati isaa eeggannu malee waanuma hin taane lafaa jiru kanaan qabamne isa eeggachuurraa amantiidhaan qulqullummaadhaan gammachuudhaan abdiidhaan eeggachuurraa gara tokkotti gala akka hin galle of jabaachuutu nurra jiraata. Innaa kanaafi sagaleen waaqayyoo isa kana jabeessinutti Qorontoos duraa 15:58 irratti Phaawulosii jabaachuun akka jiraatu hojii waaqayyoo akka isaanii baay'atu isaan gorsa. Hojii waaqayyoo akka jabaatan. Tasaloonkee boqonnaa 5:6 yoo ilaalle yeroo dhufaatii gooftaa rafuun akka nurra hin jiran rafu foonii kana jechuu miti. Namooti gaafa irribuma hafuuraa rafanii bakka akkuma warra biyya lafaa wal loluu walitti naafuu walii dhiisuu hin danda'anii wal jibbuu waan kana keessa deemu. Kana hojiin seexanaa hojii dukkanaati. Waaqayyo ifa yeroo jennu garuu jaalala qulqullummaa nagaa obsa bakka waan akkasii qabatee jira. Kanaafitu irriba keessaa dammaqaayi jedheeroonni haasa'utu laallaa. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 9:4 irratti halkan namni itti hojjechuu hin dandeenye dhuftii jedha. Yeroo hin qabu amma yeroo qabnu hojjennaa jedha. Kan nama neennee biyya hundumaatu wal qixxee kan ta'e yeroodha. Kan fiiddi dhabattee nama needdu. Yeroo keenya balleessuun nurra jiraata. Hojii gaarii hojii waaqayyootti hojjechuutu nurra jiraata. Obboleettii tokko obboloota tokko. Kanaaf maaliif ergamoonni isa tajaajilaa yeroo riibaman yeroo hidhaman isaaf jennee gatii kaffallee inni yoo caalaa ta'ee jedhaadha kan isaan tajaajilaa turan. Yeroo waggaa ta'amii gaarii yeroo waggaa ta'amii sirrii jedhanii eeganii waan godhan tokkoyyuu hin qaban jechuu kooti. Har'as dhufee waggaa kuma tokko har'as dhufee dhufaatiin gooftaa mallattoon hundumtuu raawwateera waan ta'eef eeggachuun baay'isee nu barbaachisa jechuu kooti. Kiristoosiif abboomamuun baay'isee barbaachisaadha. Maatewos 16:15 irratti Maatewos 28:18 irratti gara biyya lafaa hundumaa deemaa. Gara biyya lafaa hundumaa deemaa. Barsiisaa dubbisiitu kana barsiisaa cuuphaa bartuu koo godhaa. Hojiin keenya hojii guddaan hojii misiyooniiti. Yesuutti fulaannee tajaajilaa warri faarfannu faarfannaa warri lallabnu lallabaan warri kadhannu kadhataan hojii waaqayyoo isa yeroo kamii gararraa kiristaanonni baay'een sirriitti hin dammaqne riba hafuuraa keessa jiranii jibbuma keessa loliisuma keessa tajaajila dhiisanii immoo gara jaalala qabbanaa gara ammeenyaatti deemanii akka Daani'eel boqonnaa 2 jedhu ni qulqullaa'u ni xuraa'u mootuu xuraa'u jedhe yeroo adda baasuuti waan ta'eedhaaf. Akkas akka hin taane kanaaf jabaannee hojii waaqayyoo hojjechuutu nurra jiraata. Kanaaf Yesuus Kiristoos akka tasaa kana deebi'u Phaawulos galeera ergamootaa galeera akka tasaa akka inni waan isaanii galeefitu jireenya isaanii guutummaatti hafuura qulqulluun guutamanii dubbii waaqayyoon guutamanii sirriitti waaqayyoof jiraatanii ulfina waaqayyoof ulfina kan kennu jireenya ulfina waaqayyoof ta'u jiraatanii darbani.
Naa kanaafitu jireenya keenya keessatti gooftaa Yesuus Kiristoos naa dhufa malee natti hin dhufu. Isa kana amanuutu nurra jiraata. Gooftaatti amanee kan jiru tokkoof gooftaan dhufee isa fudhata. Isa gaariin hojjeteef immoo badhaasa qopheessee gatii guddaa kennaafi. Kanaaf isa kana qophoofnee inni kan nu fayyifate, kan nu oolchate kana, kan nama nu godhe kana fudhannee ilaallee yeroo itti jaalalli namaa qabbanaa'e keenya jaalalli keenya oo'uutu irra jiraata. Yeroo tammeenyi baay'atee nuyi hammoonyarraa walaba taanee gooftaa kadhannee jireenya keenya qulqullummaa qabannee jiraachuutu nurra jiraata. Qulqullummaa malee Waaqayyoon arguun hin danda'amu. Waaqayyoon arguun Ibroota keessatti kana jedha. Yoo garaa Maatewos 5:8 irratti fudhannee ilaalle garaan isaanii kan qulqullaa'e iddoo amursaa Waaqayyoon arguudha. Digirii baannee dooktareetii baannee fi agarru Waaqayyoon. Garaan keenya yoo qulqullaa'e garuu Waaqayyoon agarra. Kanaafitu inni qulqulluudha waan ta'eedhaaf gooftaa qulqulluu ulfina qabeessa kan yeroo dhufu ulfinaan akka nu argatuuf yeroo hundumaa kadhachuutu nurra jiraata. Of qopheessuutu nurra jiraata. Kanaafitu wanti booddeetti nu hambisu hin jiru. Warra jabaatan butamanii warra dadhaban tokko wanti jedhu hin jiru. Gooftaatti jiraachuun ati gooftaa kooti jedhanii jiraachuun hundumaa caala waan ta'eedhaaf isa kanatti qabamnee sirriitti gooftaaf akka jiraannu akka qophoofnu baricha akka binnu yericha akka binnu isa kanan isin gorsa adaraa. Maaliif har'a wanti dhowwuu jira hafuurri hamaan ol ba'ee akkan hojjenne har'a dhossaadha yaala nama goyoomsee hojjeta. Yeroo inni mul'inatti hojjetu immoo waggaan 7 akka gooftaan dhufee waldaa isaa fudhateen ta'a. Kanaaf nuyi warra gooftaatti jabaannee yeroo gooftaan dhufu gooftaa keenya qilleensa irratti baga nagaan dhufte jennee warra simannu Waaqayyoon haa taasisu. Waaqayyo sinaa eebbisu.